Balaa konkolaataa Wallaggaatti namoota 28 galaafate akkamiin mudate? Balaa konkolaataa har'a godina Wallagga ba'aa aanaa Guudayyaa Biilaatti mudateen namoonni yoo xiqqaate 28 ta'an lubbuun isaanii darbuu poolisiin beeksise. Konkolaataan imaltoota 65 fe'ee Shaambuurraa gara Baakkootti imalaa ture kun bakka Bunkaa Ijaa jedhamee beekamutti balaa mudateen lubbuun namoota kunneenii darbuu poolisiin aanaa Guudayyaa Biilaa BBC'tti himan. Komaander Zarihuun Manaayyee konkolaataan geejjibaa kun har'a gurraandhala 2025 ganama erga Shaambuurraa ka'een booda aanaa Guudayyaa Biilaa Horroo keessa ba'ee bakka Bunkaa Ijaa jedhamutti laga keessa seenuudhaan balaan kun mudate jedha. Komaander Zarihuun akka jedhanitti balaan ganamarraa naannoo sa'aatii 3tti qaqqabe kun sababiin rakkoo teknikaa yookaan fireeniin konkolaachisaaf qabamuu fi diduudhaan laga Jimaa jedhamuu fi tilmaamaan gadi fageenyi isaa kan meetira 5 yookaan hanga 6 ta'u keessa seene. Konkolaatichi daandii irraa maquun al sadii galagaluudhaan laga keessatti kufuun namoonni 28 lubbuun isaanii yoo darbu namoonni 45 irra immoo miidhaan qaama cimaan irra ga'u Komaander Zarihuun dabaluun dubbate. Namoonni miidhaan qaamaa balaa kanaa irra ga'es wayita ammaatti buufata fayyaa Jarree fi hospitaala Baakkootti wallaansa argataa jiru jedhan. Namoonni battalatti balaa kanaan lubbuu dhaban keessaa reeffi namoota 16 gara naannawaa maatiin isaanii jiran Baakkootti fe'amuuf kaan ammoo erga hospitaala qaqqabanii booda lubbuun isaanii darbu himan. Qondaalli poolisii kun akka jedhanitti namoota lubbuun isaanii balaa konkolaataa kanaan dhaban keessaa daa'imti 4 ni argamu. Hawaasni naannichaaf qaamoleen nageenyaa walta'insaan namoota miidhamanii fi kanneen baraaraman maatiin akka wal arganiif kanneen wallaansa argachuu qaban gargaaraa akka turan Komaander Zarihuun dabaluun dubbate. Akka namaatti taatee hamaa miira koona tuqee hanga ammaattuu miira sana keessaa hin baane jedhan. Ajajaan poolisii kun yeroo namoota miidhaman maatiif bilbilanitti haalli ture baay'ee cimaa ta'uu kaase. Waggaa kanas balaa konkolaataa wal fakkaatu bakka ammaa balaan itti mudate kanatti qaqqabe akka ture dubbatan qondaalli kun Komaander Zarihuun balaa suukanneessaadha jechuun ibsa akkasii kan hambisuudhaan konkolaattonni dullooman akkasii ganama osoo imalan eegaliin dura osoo ga'umsi teknika isaanii ilaalamee balaa wal fakkaatu hambisuuf akka gumaachuu dhaaman. Walumaa galatti abbootii qabeenyaa fi konkolaachiftonni konkolaataa uummataa qabatanii imala eegaluun dura waan gochuu qaban osoo ba'anii kan jedhan Komaander Zarihuun konkolaachisaan konkolaataan koo daandii dheeraa oolee galaa dandamataa jechuudhaan daandii irra imalu hubannoo keessa galchuun qophii barbaachisu yoo taasisan namoonni akkasiin ba'anii alatti hin hafan ture jedhan. Odeeffannee BBC Afaan Oromoodhaan waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa.